Jira jirtu jecha maqaan kee Dr. Bilboo Caalaan jedhama. Jalqaba irratti baga booqaa birraa gara booqaa birraatti nagaan baatanii bacaqii gannaa san hunda dabartanii isinii jechuun barbaada. Itti aansee immoo har'a dubartii ulfaa nu biratti fudhamte yookaan fe'amtee lubbuu ishii darbuuf jiru takka akkamittiin dubartii kana du'arraa oolchina kan jedhu mala salphaa fi ija ogummaatiin waan godhamu wayii kan isinillee gochuu dandeessu wayii isinitti agarsiisuuf kan jira. Hordofaa. Haa jennuuti michoon kun garaatti baattaa jennu ispeeshaalii torban 20 ol yoo ta'edha. Torban 20 gadi yoo ta'e akkuma yeroo darbe isinitti agarsiise san handhuuraa fi harka keenya qara laphee gidduu fi handhuura gidduu goonee akka yeroo darbe san isinitti agarsiisan gochuu dandeenya. Garuu yoo ulfi torban 20 ol ta'e ulfi sun handhuuraa ol waan gahuuf yeroo bakka san qabnu ulfa san irratti miidhaa geessisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkam gochuu qabna? Lafee harmaa fayyadamna. Bakka yeroo darbe sana osoo hin taane lafee harmaa fayyadamna. San immoo isinitti agarsiisa. Lafeen harmaa nama tokko bakka kanatti argama. Achi booda bakka lafee harmaa san qabna. Harka tokkoon akkuma yeroo darbe isinitti agarsiise miila keenya miila gidduu goona. Miila nama sanii gidduu akkasitti jabeessinee gad dhaabbannaa. Sun yoo akka wajjin hin kufneefidha kan miila gidduu dhaabbannu. Achi booda harka lammataa gubbaarraan itti gadi daballaa. Erga daballeen booda maal goonaa? Akkuma yeroo darbee san gara keessattii fi gara oliitti. Bakki qabannu garuu lafee harmaa kan harmi irra jiru jechuudha. Gara keessattii fi gara olii. Akka kana jechuudha. Akka kana yeroo shangoonaa jechuudha. Yeroo shangooneet ni bahaa jechuudha. Yoommoo kan hin baane ta'e ammayyuu itti fufnaa jechuudha. Akkamitti itti fufnaa? Isas immoo akkuma kan warra kaanitiin tokkumaa jechuudha isa. Namni sun akka gadi nuu jedhu itti himnaa. Achii booda lafee ceekuu gidduu hundee lafee kanaatiin lafee harkaa isa kanaan fayyadamnee akkasittiin yeroo 5 rukunnaa jechuudha. Yeroo san wanti daandii qilleensaa dubartii ulfaa kana cufee ni baha jedhamee yaadama. Inuma immoo bahaasi kanadha. Wanti waan itti aanu arguudhaaf YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaadha. Galatooma.